Haay, nagaan isiniif haa baay'atu. Macaafni yeroo dubbatu Waaqayyo gaariidha. Yeroo rakkinaattis iddoo baqaati. Warra isa amanatanis beekaa jedha. Waaqayyo anaaf siin beeka. Waaqayyo waan ati keessa jirtu beeka. Yeroo rakkinaa keessatti, yeroo chaalenjii garaagaraa keessatti, yeroo sodaa, yeroo dhiphuu, yeroo yaadda'uu keessatti Waaqayyo iddoo baqaa keenyadha. Nuun siin warra isa amanatu nu beeka. Yeroo rakkinaa keessatti, yeroo dhiphinaa keessatti Waaqayyo wanta haaraa si hojjechaa jira. Wanta haaraaf si qopheessaa jira. Wanta haaraa, deemsa haaraa, jalqabbii haaraaf si qopheessaa jira. Garuu ati Waaqayyoon iddoo baqaa keetti godhadhu. Waaqayyo akka ati isa amanachaa jirtu beeka. Sababni isaas inni iddoo baqaati. Waaqayyo yeroo hundumaayyuu si beeka. Waaqayyo waan haaraa siif hojjechaa jiraatii of qopheessi. Hin dagatiin. Waaqayyo si jaallata. Waaqayyo si wajjin